Shama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaa jaalalaa iddoo jirtanitti naga'u. Egaa hordoftoota keenya chaanaaliin Oromoo Saamsang maqaa isaa gara Oromiyaa Saamiitti akka jijjiire gamanumaan isin beeksisuu barbaanna jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti immoo SIM kaardii Sawa irraa gara Sawati akkamitti akka kaardii yookiin baalaansii walii erguun akkamitti akka danda'amu viidiyoo irraa keessatti qabannee isiniif dhiyaanne irra jechuudha. SIM kaardii Sawa irraa gara Sawati baalaansii akkamitti akka karaa salphaadhaan ergitan viidiyoo kana keessatti isinitti argisiisna jechuudha. Warroon haaraa taatanii gara chaanaala Oromiyaa Saam haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu hin irraanfatinaa jecha yaada qabdaniif comment yookiin gaaffii yoo qabaatanis comment jalatti gaafachuu dandeessu. Amma kallattiidhaan gama barnoota keenyaatti haa darbinu. Saudi Arabiyaa keessaa kaardii yookiin baalaansii jechuudha. Kaardii moobaayilii Sawa irraa gara Sawati yookiin nama jaallannu tokkoof yookiin abbaadhuma ta'eef yookaan erginu ta'e akkamitti akka erguu dandeenyudha jechuudha. Sawa irraa gara Sawati duraan dursitanii foon keessan irra galtu erga galtanii baalaansii keessan check gootu. Mee fakkeenyaaf kan koo check haa godhu ifama. Bakka kanarratti ani amma riyaala 79 fi saantima 81 keessaa qaba jechuudha. Riyaala 79 jiraachuu isaa check godha bakka kana. Amma wanti gochuun nurra jiraatu nama sanaaf dabarsuu qofaadha jechuudha. Bakka kanarratti kan isin dagachuu hin qabne SIM kaardii Sawa kana irraa gara Sawati yeroo kaardii namaaf ergitanitti hammi isin baalaansiin hammi isin erguu dandeessanii 15 fi 20dha. Kanaa ol erguun hin danda'amu. Kanaafiyyuu hamma kanaa ol akka hin ergine jechuudha. Kanaa ol ergitanii gaafiin yookiin nuuf darbuu dide jechuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Haye duraan dursa wanti gochuu qabnu tokko sadii galchina jechuudha. Razmii yookiin koodii kana galchina. Erga kana galchinee raawwanne lakkoofsa nama erguufii barbaanne sana galchina jechuudha. Lakkoofsa sana fakkeenyaaf ani haa galchu. Amma erga galchee bifa kanaan xumure wanti gochuun irra jiraatu maslaal urjii erga galchee kana booda urjii galchee erga raawwadhe baalaansii hamma erguu barbaadu sana galchee jechuudha. Fakkeenyaaf kaardii nama sanaaf hamma erguu barbaadan isintu beeku waan ta'eef hamma erguu barbaadan sana galchitu. Lakkoofsa nama erguu barbaadaniif egaa galchitanii raawwattanii kan itti aanu urjii gootanii baalaansii hamma erguu barbaadan sana galchitu jechuudha. Ani fakkeenyaaf hamma 20 erguu barbaade waan ta'eef 20 erga galchee maslaal dabala jechuudha. Yeroo maslaal galchu ergasii wanti narra jiraatu kallattiidhaan irratti bilbiluu qofaadha jechuudha. Kana booda kinoo akkuma argitan riyaala 20 gara lakkoofsa xumurri 932 kanatti akkan dabarse kinoo haaluma kanaan dabarsuu isaa natti himeera jechuudha. Successfully ta'eera. Mee fakkeenyaaf baalaansiin kan koo kanaan dura riyaala 79 fi saantima 81 ture jechuudha. Mee amma meeqa akka ta'e ilaallu. Kanoo bifuma kanaan risaala yookiin meeseejii isinii deebisu. Erga raawwattanii xumurtanii baalaansii keessan check gootu jechuudha. Irra deebiidhaan kinoo akkuma isin argitan 79 irraa riyaala 20 hir'isnu hamma kana dhufa jechuudha. Kanaadha akkuma isin argitan kanaadha. Qarshii 20 bifa kanaan erguu dandeessu jechuudha. 5 irraa qabee hamma 20tti sanaa ol erguun hin danda'amu. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa kana keessatti warroonni Sawa irraa gara Sawati yookiin SIM kaardii STC irraa gara STC'tti baalaansii erguu barbaadan akkamitti akka erguu hin danda'amu bartaniitu jenne yaanna. Viidiyoon keenyas akka isinitti tolee abdii qabna. Marreesinis viidiyoo keenya like share gochuudhaan yaada qabdaniif immoo comment gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Viidiyoo dabalataatiin hamma walitti arginutti har'aaf nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.